Akafuna kam jirtan daawwattoota imeen oduu saaqanaatiin isinitti himaan Muhammad Siraaji. Dhagaan bu'uuraa Irreecha Horaa Finfinneetti galma waliigalaa ijaaruuf kaayamee diigamuun uummata Oromoo dallansiise. Dhagaan bu'uuraa Irreecha Horaa Finfinnee kaayamee qaama eenyummaan isaa ammaaf hin beekamneen diigameeti jira. Oromoon Horaa Finfinneetti akka hin irreeffannee barbaaduutu gocha kana raawwate. Hatattamaan qaamni gocha kana raawwate seeratti dhiyaachuu qabaa jedhanii jiran warreen OMN'if yaada isaanii kennan. Sirna nafxanyaa waggootan dura kufee warra deebisee uummata irratti fe'uu barbaaduutu jira. Magaalaa Finfinnee jiddugala jeequmsaa godhachuuf sochii bal'aatu taasifamaa jira jedhanii jiran. Gochi dhagaa bu'uuraa Horaa Finfinnee diiguu kunis qaama gocha sirna nafxanyaa deebisuu fi magaalaa Finfinnee hunkuruutii jedhanii jiranii. Abdusalaam Hasan bal'inaan isinitti hima. Dhagaa bu'uuraa yaadannoo ayyaana irreechaa magaalaa Finfinneetti waggaa 150 booda kabajamuuf galma irreechaa ijaaruuf kaame diiguun nu gaddisiiseera jedhan qeerroo magaalattii. Dhagaa bu'uuraa seenaa Oromoo baddee deebisuuf kaayame diiguun Oromoo diiguudhaan gargar ba'ee hin laallamus jedhan. Iddoon kun iddoo seena qabeessa uummata Oromoo miliyoona 65 irratti akka binamara osoo hin taane akka ilmi Oromoo caccabeetti arginu ilaala. Maaliif uftas gabbeessa dhufe malee uftas gabbeessa silkii yoo na dawwalamu uftas gabbaan dhufne. Kuni maali? Iddoon kun waan isin ajaa'ibu poolisiin jiras. Community policing bakkanatti ijaaramee jira, eegaa jira. Kana ka godhe hattuun biroo osoo hin taane warruma poolisii iddoo kana eegan arganii jiru isaan. Warra asitti laadaa dhaabu argaa jira. Kun maal jechuudha? Jibbama uummata keenyaa qaban. Mootummaa kanarraa wabii dhabaa jirra. Uummanni Oromoo mootummaan ani Oromoodha jedhee aangoo qabatee akka federaalaattis ta'e akka magaalattii kanaatti bulchaa jiru Oromoo ta'e otoo jiru wanti Oromoo laallatuu fi aadaa duudhaa Oromoo calaqqisiisu yerootti magaalattii irraa dhabamsiifamuu fi dhabamsiifamuudhaaf yaalamurra jira. Kun maaliif ta'a? Ani waan kana akkasitti ilaalu. Waan kana yookaan mallattoo kana yookaan waan irreechaaf as kaame kana akkasitti ilaalu. Akka uummata Oromootti ilaala. Maaliif mallattoodha? Mallattoon yeroo caccabu akka uummanni sun caccabe yookaan akka jibbinsa uummata sanitti ilaala. Kana yeroo caccabii isaa dhaga'u maaliif mallattoon saba kanaaf as kaamee waan isaan dur gabrummaan asii kaasite kana deebisanii yeroo isaan jaaratanitti waan kana halka guyyaan diigamne kun halkan diigame. Halkan saa jahatti qaamni poolisii deeggarsa godhee fi namni naannoo sanaa diigee jechuudha. Qaamni nageenyaatis moggaa dhaabbatee kifila katamarraa nu bilbilan jaamee namni injiinar Daawit jedhamu bakka kanaa diige. Siidaan asitti ijaarame kun Finfinnee kan ilaallatu miti. Yookiin Shawaa yookiin Baalee yookiin lafa biraa kan ilaallatu miti. Uummata Oromoo guutummaa isaa kan laallatudha. Ani waan kana akkaataa kamiin ilaalaa siidaa kana diigamuu jechuun ija kaleessa gaafa duugaa sanyii sirni milinik uummata Oromoo irratti geggeesseen adda baasee ilaalu. Sababiin isaa siidaan kun kan bakka bu'u aadaa Oromoo, duudhaa Oromoo fi hawaasa Oromoo mara waan ta'eef akkaataa kanaan ilaala. Qaamni tarkaanfii kana fudhates qaamotuma duudhaan Oromoo qe'ee kaleessa irraa dhiibametti deebuun isaan gaddisiisee jedhan qeerroon. Halkan dura baanaroota kanarraa buqqisuu eegalan. Oddoo isin dhufin dura baanaroota magaalaa kana keessa jiran halkan guuraa duran zaajaa irraa kaasee buqqisaa turanii dhufanii asii diigan jechuun halkan cabsan. Wanni kun waan seeraan alaa jechuun halkan diigame waan ta'eef. Kanaafuu mootummaa yoo waan kana beeku ta'e yoo kafi ergate guyyaa diigu qaba. Qaamni dhimma kana hin raawwata jedhamee too heegamu akkuma barame akkuma odeeffamaatis jiru gaafa qaama sirna nafxanyaa sirna bittaa nafxanyaa durii sana deebisuuf tattaafataa jirudha ammallee jechuudha. Ani mootummaa daraatii jechuudha namoonni tokko tokko sochiin isaan gaggeessan ammallee ayyaanni irreechamaaf kabajama jechuudhaan gura kaasuudhaan hiriira waamaa akka isaan jiranillee dhagaa irra nuyi ammallee namoonni gocha kana godhan namoota kana hin taamanna. Siidaan mootii ilmaan Oromoo irratti duguuggaa sanyii raawwataa ture Minilik osoo handhuura Oromoo Finfinnee irraa dhaabbatu gocha akkanaa raawwatame arguun qaanii guddaadhas jedhan. Mootummaan humnoota kanneen irratti tarkaanfii hatattamaa fudhachuu akka qabaatus gaafatanii jiru. Waggaa 150 booda kamisa dabre fulbaana 22 bara 2012 ture. Oromoon duudhaa isaa ganama hora Finfinnee itti irreeffachaa ture irraa dhiibamee turetti deebee ayyaana isaa irreeffachuu eegaluu isaa ibsuudhaaf dhagaan bu'uuraa ijaarsa hora Finfinneedhaaf kan kaame. Dhagaan kun guyyaa dilbataa galgala halkan keessa naannoo sa'aatii 6 humnoota hin beekamneen itti seenamee akka caccabsameedha
qeerroon naannoo kana jiran kan himan. Qaamonni dhagaa kana caccabsuu danda'an immoo humnootuma kaleessa ummatni Oromoo sabootaaf sablammoota biyya kana keessa jiru wajjin walqixatee walqixxummaa isaa labsatee hammatee jiraachuun isaa ayyaana hora Finfinnee waggaa 150 irraa dhiibamee turetti deebi'ee tokkummaa jaalalaan kabajatee nagaan xumuruun isaa isaan rifaasisuudhaan hiriira nagaa onkololeessa 2012tti yaaman ta'uu akka malu qeerroowwan naannoo kana jiran kaasaa jiru. Mootummaan qaamolee kanneen hordofee tarkaanfii seeraa fudhachuu akka qabus qeerroon dhaamaa jiru. Jilli xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammadii fi hayyuu siyaasaa Leencoo Lataatiin durfamuu siidaa Aanolee daawwate. Siidaan yaadannoo Aanolee gocha suukanneessaa sirni nafxanyaa uummata Oromoo irratti raawwatee yaadachuuf kan dhaabbate. Sirni nafxanyaa bakka kanatti gocha suukanneessaa akka harmaa fi harka muraa uummata irratti akka raawwate ragaaleen seenaa kan dubbatan. Godina Shawaa Lixaanaa Baakoo Tibbee magaalaa Baakootti manni gandaa karaa seeraan alaatiin hooggantoota hojii mootummaatii fi namoota maallaqa qabaniin qabame akka jiru jiraattonni komatan. Bulchiinsi aanaa Baakoo Tibbee gama isaatiin dhimma kana haalee jira. Taganyee daaqaa dabalata qaba. Qaamoleen hawaasaa godina Shawaa Lixaa aanaa Baakoo Tibbee magaalaa Baakoo manni gandaa magaalicha keessa jiru hiyyeessaa fi harka qalleessaaf kennamuun hafee qaama aangoorra jiruun qabamee jira jechuun komatan. Namoota mana gandaatti galuu malan otoo hin taane kan qabeenyaan duroomanii jiranii fi kan aangawoota ta'anii firri isaanii jiraniitiin qabamee jira. Sinin gashuu jedhaniitu warra suuqii warra duraatiif axxanii iddoo isaa ilaaluu dandeessu. Warri barbarree sanatti bitu immoo warra makiinaa qabu, warra burraayyuu irratti ijaare, warra hamboo irratti ijaare. Har'allee lagaan firaan kan qabamee jiru waajirri ODP aanaa Baakoo Tibbee fi bulchaan aanaa Baakoo Tibbee ittiin deemina maal barbaachisa qabeenya kanatti ana malee eenyu akkamitti itti deemtan jedhee akka aanaatti nu waamee nu qorate. Gama biroon ammoo manni gandaa qabeenyummaan isaa kan mootummaa ta'ee firaa fi aangoo fayyadamuun namoonni dhuunfaa ragaa itti baafatanii qabiyyee dhuunfaa isaaniillee taasifatanii jiru jechuun komatu. Qabeenya mootummaatti jedhamee yeroo itti bulchaan gandaa ragaa qabatamaa yeroo tokko 2 fi 3 ji'a 3 4 olitti xalayaadhaan gaafatee keessaa baasuuf itti adeemu itti gaafatamaan qorataa yakka xalayaa ragaa qabatamaa an harka jirutu jira jechuudha kun. Orkan itti barreessee jechuudha hin baaftan jedheetu qaama nama dhuunfaa sanaaf kan saatii kaartaa pilaan itti qaba jedheetu nu daangessa. Rakkoo yoo jiraate waa'ee mana gandaa labsii 47 aalame kantiibaa bira ga'ee isa uumaa ta'aa jedha labsi. Labsichoo akkas bulchaa aanaa ol laallatu ODP ol laallatu gaafa uni jennu hidhamuu qabduu nan si namachiisa. Gaaffii fi komii hawaasaa kana qabannee bulchaa aanaa Baakoo Tibbee kan ta'an obbo Warqisaa Luuccessaa gaafanneef manni gandaa hooggansaan qabamee jiru hin jiru namoota harka qalleeyyii fi qaama miidhamtootaaf dabarfamee kennamee jira jechuun komii hawaasaa kana haalanii jiru. Qajeelfama mootummaan baaseen manneen gandaa namoonni abbaa qabeenyaa ta'an hojjetaa mootummaa warri ta'an keessattuu hooggansa warri ta'an jechuudha. Akka gadhiisan ta'ee qaama miidhamtoonni gandarraa filamanii uummatatti dhiyaatanii uummataan farrajamanii mirkanaa'anii jechuudha qaama hir'uu ta'uun isaanii. Dabarfamee kennamee fi manni gandaa jechuudha. Hooggansatus keessa jira miti mana sana keessa jechuudha. Qaamoleen hawaasaa godina Shawaa Lixaa aanaa Baakoo Tibbee magaalaa Baakoo manni gandaa magaalicha keessa jiru hiyyeessaa fi harka qalleessaaf kennamuun hafee qaama aangoorra jiruun qabamee jira jechuun komatan. Namoota OMN ijaaf gurra uummataatti kan daawwachuu jirtan magaalaa guddiitti Oromiyaa Finfinnee irraa oduu biyya alaatti hin dabran. Waraanni Tarkii Siiriyaa keessatti bakka Kurdoonni jiraatanitti fuulla'uun haleellaa banuu eegaluun dubbatame. Ameerikaan garuu akka haleellaan kun godhamuuf hayyama hin kennine jechuun karaa ministirii dhimma alaa isiitiin dhimma kanarratti yaada gama isii kennitee jirti. Waraana kanaan hanga ammaatti namoonni nagayaa 5 yommuu ajjeefaman 25 madaa'uun himameeti jira. Gabaasa Aljazeeraa fi BBC guyyoo waariyootu isinitti hima. The long-planned Turkish military operation in northeast Syria has been launched. Ministeri Ajala Amerika Mark Pompeo haleella Turk danga qaxxaamuruun Kurdish irratti tolchuu jirte tuquuf hin qabjechuun miidiyaatti himan.
waraani Turk Siiriyaa keessa dheedu kurdooti jirani duulu waraan takka garte takka dhageette jedhan banuu isaa dubbatam. Pirezidaantiin Turk Reesip Xaayib Erdogaan aleella hawwanni jalqabneef dhiibba shororkeessummaa kanaannichatti uumamuu dandambisuu fi yoo jedhani biyyatti Doonaald Tiraamp Ameerikaan biyya bukaatto gamta musliimoota Turk waakkachuu waraan kan itti quuf hin qabjechuun midiyaaf ibsi goote. Turk loltoota Kurdishaate lafkee sabaafte dheetu sun baqattoo Siiriyaati bilis godhu barbaadde. Kurdishootiin molol waraana biixaa hedduun daarfaan irra banama ofirra dhowwuun olaantummaa ofi tikfachuu feete. Womtaatee buduu waraan siyaasaa kana mudheeffe keessa soqachuuf godhuu jiruun dhiirti gam lamaaniinuu akka dansa dhukka walirra kaasuun waltajaa'uu jiraachuusi Aljaziiraan gabaase. Gareen Kurdishtuun Siiriyaa keessa loltoota Islaamik Steet akka jaba Ameerikaa gargaaruun waggoota 4 oliif waan waraanaa turtee fi michoom cima mootummaa Doonaald Tiraamp waliin midhaafachuusiitti himam. Haa taatuuti immoo mootummaan Erdogaan garee tana gartalaatiif waan jibbuuf hadhe Siiriyaa keessa baasee lafisiin qabatti kiiloomeetira 32 irra fudhadhaa jechuun dhaadachaa ture. Waraan biyya abba qabdi keessatti akka kubba miila beellamaan godham kanaan Ameerikaa dhiirtaatan qubdan markaa jechuun yoo dhaadattu miizeen taphata kubba miila meessi Toziilaa Erdogaan bulcha Ameerikaa guddaa Doonaald Tiraamp tuffachuun loltoota Kurdish bit jala gubbaatiin lafitti barbadeessuun namoota nagaalla cufirra jeessu isaa dubbatama. Gareen Kurdishtuu warsa boontoota mirga uummata Kurdishiitiif akka jaba qabsaa yoo taatu horiif beessa akka akkaallee uummata isaanii ka diyaaspoora kee jiraatanirra walitti qabachuun humni waraana cima Sooriyaa, Iraaqiif Turkii keessatti ijaarrachuun mootummaaf danda dhaabbachuuf carraaqa jiraachuu isaanii dubbatan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ibsi fuultuutar isarra qoreen Turkiif Kurdish barootaaf wal waraanaa turan. Jaari kun kan nu gargaaru waraan gugurdaa akka waraana addunyaa irratti adoon taane duuriyyoon lafee yaateen rakkiif takka Islaamik Steet karatti cufuu waan taateef jar kan jabdu jaalannaa jechuun deeggarsa loltoota Kurdishiitiif qabaniif barreessan. Womtaatee buduu waraan dhiirti duulatti qophaa'uun irra wal qoraasuu jirti kanaan namooti nagaa 5 ijjeefamuun 25 dhibiin madaa'uu BBC'n gabaase. Tonight, war in northern Syria, an all-out Turkish oduu isaa kanaan xumureetiin jira ammaas wayimennu jina akka turtan isin afeerra.